fayyadama. Ashama daawwattoota koo fayyaa keessan nagaa jirtu nageenya rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata rabbii naa galatuun isin jedha. Har'aan kana fuula keenyaaf kan ta'u maaksii fidee dhufe yookiin kireemii jechuudha. Inni immoo dammarraa akka ittiin ofii kiyyaaf hojjetadhu isin agarsiisaa nafaana tura. Fuula kootiif jechuudha. Inni kun roobbiidha. Roobbi kun ogeettidha. Rani immoo damma yookiin immoo ani isin akka barbaadanitti baay'inaan hojjechuu dandeessu. Saambuudha waliin hangaadha. Fuulli keessan akka garmalee siin badee jiraate yoo ta'e akka kiyyaa kana badee jiraate yoo ta'e itti fayyadamaa isiniin jedha. Kun isa kanaan biraa immoo haala biraa isin qopheessa. Ammas damma fayyadama. Irraan immoo hirdiin itti fayyadama. Damma fi hirdiin wantoota fuula keenya irraa gurraacha nurraa haqee nuuf miidhagsa fuula keenya jechuudha. Wantoota nu miidhu miti maaliif wantoota manatti hojjetamu waan ta'eef wantoota nu fayyadamnu nyaatatti waan ta'eef waan nu miidhu miti jechuudha. Qodaa keenyas nu miidhu jechuu barbaadeni. Argaa akka kanatti qopheeffadhe kan barbaadan dibachuu dandeessu. Dammaa fi roobbis kunis immoo ogeetti kanas fayyadamuu dandeessu. Kanas fayyadamu tokko keessaa tokko dibadhee nuti itti fayyadamin sin agarsiisa daawwattu tokko. Kanadha amma immoo gara fuula koo dibadheen waliin. Kinoota daawwattu tokko amma isa kana fuula kootti godhadha. Sinan barbaadan anisa roobbii fi dammaa soo ta'ee hin danda'ama kanas soo ta'ee hin danda'ama. Isa kana fuula kootti godhadhee waliin laallassin jedha. Fuulli kiyyaa akka akkasitti badee jira. Kanaafanii warroon akka aaraa kan irra xiqqoo shinaa qulqullaa'aa jira bakkee kana nu didee isaafan itti fayyadama. Isaaf bareedaadha, isaaf shaggaadha. Kanaafiyyuu isinis itti fayyadamaa isiniin jedha. Biyyaatti fayyadamee ilaala. Wanta nu miidhuun qabu maaliif wantoota manatti hojjennu waan ta'eef wantoota mamuu nyaatatti fayyadamnu waan ta'eef firdiis akkasuma nyaatatti fayyadamna dammas illee akkasuma nyaatatti fayyadamna waan ta'eef waan nu miidhuun qabu. Kireemirra wayyadhee yaada sin garuu kan sin faayidaa isiniif qabu fayyadama.
warroonni immoo ooyilii fuulli keessan qabu ta'e sirriitti dhiqadhaadha. Warroonni immoo ooyilii qabdan fuulli keessa sirriitti dhiqannaa barbaada. Maaliif guyyaatti gizee 2-3 dhiqattanii baay'ee gaariidhaan sin jedha. Maaliif fuulli keessan zayita qaba waan ta'eef aan kun baay'inaan zayita qaba. Kanaafiyyuu sirriitti dhiqanne waggaa dhiqxan sirriitti deddeebitanii bareechitanii dhiqxanii akkasitti yookiin bugguriin kun nurratti hin ba'u baay'inaan. Zayitan godhatu keessa keenya jechuudha. Sirriitti dhiqannaa barbaada waan ta'eef jechuudha. Ani bakka kana gurraacha fuula keenya jalas ija keenya jalas akkasitti gurraacha hanqabu kana nurraa balleechaa. Kana fakkaata daawwattu tokko sinitti fayyadamaa sin jedha. Ana bakkee tana bakka iddoo sadiitti na yaalaa ba'ee jira. Inni amma na goggogaa jira naaf badaa jira sin jedha. Badaa ekiidhaan badadhee yaada. Kanaafuu sinitti fayyadamaa sin jedha. Waan nuyi dhuun qabu of keessaa jechuudha. Kana fakkaata isa kana sheenaatti nol keewwadha. Guyyaa tokko guyyaa lamaaf naaf ta'a. Garuu roobbii kana har'ootti fayyadamtan har'a hojjettanii har'uma yoo ta'e malee har'umaaf yoo siniif ta'e malee guyyaa 2-3 siniif hin ta'u. Roowanii sin jalaa foolii godhata. Fuula keenyafis shaggaa miti. Wantoota akkasitti hojjetan kana guyyaa takka ofoo ta'e malee akkas siniif turuu hin danda'u. Kunillee dammaa fi hardeen illee xiqqoo ishee guyyaa dheeraaf nuuf turuu danda'a. Guyyaa dheeraa waggaa siniin jedhu guyyaa tokko guyyaa 2 akkasuma ture. Isaan ala garuu guyyaa dheeraadhaaf tursiisa siniin jedhu. Maaliif iskiin gogaan keenya waan baay'eedhaaf dafeetu jala bada waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabna. Tursiisnee kan har'a hojjenne torbee 2 tursiisne qaamni keenya jalaa miidhama, gogaan keenya jalaa miidhama. Kanaafiyyuu haaraa hojjetannee gaariidha. Kunis immoo guyyaa 2 fi guyyaa 3 akkasiif odoo jenne bareedaa siniin jedha. Akkasitti fayyadamu fikiyyaaf jechuudha. Akka fikiyyaatti fayyadamu sineema. Amma kana yookiin boru caalatti fayyadamu. Haaraan immoo fikiyyaan hin barbaadu jedha malee akkasuma guyyaa torbee tokko kunis immoo guyyaa 3 guyyaa 4 akkasitti fayyadamu siniin jechuu barbaadeen. Kana siniin jedha daawwattoota tokko. Inni roobbi kun immoo har'aan kan hojjetan har'aan immoo ta'e malee guyyaa dheeraadhaaf siniif hin ta'u. Kana siniin jedha. Viidiyoo koo jaalattan yoo siniif tole laayik naaf godhaadhaa, sheer naaf godhaan siniin jedha. Sabiskiraayib naaf godhaadhaa. Galatooma.